seenaa sheeka keenya xaaliba keenya barataa keenya yoo karaa gabaabinaan kan isin ibsu ta'e fakkeenyaaf namni kun fiildii hadiisaa abbaan barbaadanii jettan irraa qara'uu dandeessan. Saaniyaan isa lammaffaa namni naawii barbaadanii jettan qara'uu dandeessan. Saalisan inni sarfii qara'uu barbaadan qara'uu dandeessan. Kabalaagaa qara'uu, ka usulaa qara'uu, ka mustalaa qara'uu wa ilaa akhirihi fanni fiqiirraa barbaachises qara'uu dandeessan. Noorwaan kaa'imee ga'anii bakkeetti sima doon ka'iin si teessisa goota. Jirtanii alima simattanii wallaahi hin dhageenye mallee hin dhageenye mallee sheexayyiin hin dhageenye mallee hakkanii guyyaa kuri gonne miti mee takbiiratti gaddiis yaa meetti dabalii simattanii marhabaan jettanii noorwaan kaa'imee ga'anii bakkeetti sima doon ka'iin si teessisa goota. Jirtanii alima simattanii wallaahi hin dhageenye mallee hin dhageenye mallee sheexayyiin hin dhageenye mallee hakkanii guyyaa kuri gonne miti mee takbiiratti gaddiis yaa meetti dabalii waa guddaallee dubbatuun barbaadu wanna namanaa simbira kaayadhu arra kafidanii as na kaa'anii jedhan ani barsiisuudha isinarraa baratu carruma tokkitti gal ani barsiisuudha waan rabbiin na barsiise isin immoo narraa baratu qeerroon narraa baratu qarreen narraa baratu manguddoonni an dadhabee oduun jedhin narraa baratu inshaallah yoo kana taatee jette anis isin keessatti gassabatee gattaa'ee jedha kanaafi inshaallah darasaa kiyya fudhatuudhaan narraa baratuudhaan diin baratuudhaan na bira dhaabbatu duniyaa waa takkallee rabbii kiyya tarkaa qaba wamaa min daabbatin illaa cala allaahi rizquhaa nuun jedhaa jira khaalinni itti amannee jirra rizqii kiyya haaliqa tarkaa qaba waan hin nyaadhu waan hin dhugu haaliqa tarkaa qaba kana sodaa takkallee hin qabu ammoo isin narraa baratuu dhiiftanii qobaatti na dhiiftanii yoo jetta yaadni kiyya guddaan sodaan kiyya guddaan isa sana amma waraqaa shaadii akkeen namaa jira takbiir takbiir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar majjala amaanaa fuunee irra jira ta'ee mootaane takbiirataatti goriga hin jennee jeen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar Allahu akbar ana shabu sambo kai Allahu akbar
Allahu Akbar. Jirtanii simattanii sheeka keemoo alima keemoo bakka inni taa'uudhaan naa jiran Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. 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 Walqabime dubbisi sheeka kee takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar sitte kenna. Allahu Akbar. Ha takbir. Hinna geenye meetti gadhiisa. Maa dheeressinee jennan jennee maanu. Meetera garri kun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jirtu. Namni jirtu mirga. Mirga. Bitaabaatamoo mirga. Abbaa ilmatu dhufee salaamataa sinin jedhuuf himee takbiiratti gadhiis. Sheekni kenna shee awwal alimni guddaan saqqaarraa. Ollaatu haqa qaba jedhanii mee takbiiratti naa qabsiisne. Dhageessanii namni gurri kee dhaga'e mee eejeriga. Somboo kaleessa maqaan kee obboo jechuutti dabalee mee takbiiratti gadhiis. Dabalii jeer. Dabalii jeer. Allahu Akbar. Sheenni keenya lammana dhufanuu. Sheekni Sakkaatiif Sheen Nuuraddiin Aalimni sobboo qabatee aduufu wal bira sinii dhaabu mee takbiiratti dhaabigaa. Dabalii jeer. Dabalii jeer qoy. Adraasera. La tay adraasera tay gel. Allahu Akbar tay. Tay. Allahu Akbar tay. Tay miseetiin natti ganate. Takbir. Jirtu. Injitanu mechira jari. Teknishe awwali ishee Nuraddiina dhufanu. Meeqa taayigaa ofir bakka jirtu. Callis taay. Taayigaa. Ta'a akkasuma. Isna ta'aat galaffeera. Adraaseera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keesee. Takbiiratti gadhiis. Jirtu. Simachuuf jirtu. Gabachiiftanii eejarime. Hin quuqxamoo laafaadha. Laaftee jirta. Jarri lamman qofti mul'atan uumani warri madarakii gugubbanaa kan bira. Allahu Akbar. Shee waliin Shee Nuuraddiin harka wal qabanii wal ta'aa jirani takbiiraan lakas. Shee ta'aa qabanii wal taasisananii Allahu Akbar. 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 Teessanii eejeriga. Sheeka Shee awwal abbaatu haasaa jira. Ittaanee Shee Nuraddiintu salaamataa jira. Takbiiratti gadhiis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والرسول بو أنا اللي إسن اللي بقهر عنه جاي. تتاهم ديك السنوتا. بسم الله الحمد لله وحده
الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله عز وجل في آياته الكريم إن الدين عند الله الإسلام الدين المردية والمقبولة عند الله الإسلام ربنا كان جدا أمنتين جالتمان أمنتين فلتمان أنا برات إسلام ماداج مال الجنة وإنما كان الإسلام دينا مرديا ومقبولا عند الله وأني أمنتين إسلاما أمنتي جالتما فلتما تيف الدنيا كان الرا أمنتين كما شنيدا أولي سنة كيسا وأني أمنتين إسلاما أمنتي جالتما فلتما وأني تيف لأنه لا يأمر بشيء إلا حسنة نفس سليمة amantii islaamaa kanatu iyyuu waan inni itti nama ajaju waan gaarii malatti nama ajaju walaa yanhaa an shay'in illaa qabbaatu nafsu saliima wanni amantiin islaamaa jaallatamaa ta'eef isatu iyyuu waan fokkataarraa malee immoo naman dhowwu وإنما كان الإسلام دينا مرديا ومقبولا عند الله wanni amantiin islaamaa amantii jaallatamaa filatamaa ta'e لأنه دين أعطى لكل ذي حق حقه amantii waa hundaafuyyuu mirga kenne aataa lirrajuli haqqahul munaasiba lah dhiiraafillee haqa isaa malu kenne walilmar'aati haqqal munaasiba lahunna dubartootaafillee haqa isa faratu haqa jiraaf immoo naasabuu jedha وإنما كان الإسلام دينا مرديا ومقبولا عند الله أيضا وأن أمنتي إسلاما أمنتي فلتما جالتما لأنه دين أعطى للحيوانات والنباتات amantii islaamaa ka lubbu qabeeyyiidhaa fi lubbu dhabeeyyiidhaaf illee mirga kennu وإنما كان الإسلام دينا مرديا ومقبولا عند الله وأن أمنتين جالتما أمنتي فلتماته لأنه دين حياة دين مجرينياتي دين أكت نياتنو أكت أغانو أكت كانو أكت ديمانو واي فودا فيروما واي دعا كان لالتي سيكن maaliif jennaan wanni nu dura walii himaa turre somboo kana yeroo hedduutu ture waluma beeyna garuu wanni amma nurraa ta'ee jedhe namni sheekaa namni isin itti beeytanu nama silaa taa'eedhuma nama qaraasisuu malee yookiin ijoollee nama barsiisuu malee kan immoo janaazaadha salaatul janaazaa namaa dhaquu malee gatii sheekaa namni hin beeku waa afur haqiiqaa isaa nama hundaa galuu hin dandeenye jiran tokkoffaan waahin islaamummaa kun nama hundaa galuu hin danda'u saaniyaan lammaffaan waahin quraanaa nama hundaa galuu hin danda'u saalisan sadaffaan waahin rusultootaa fi ambiyootaa nama hundaa galuu hin danda'u raabiyaan haqiiqatul ulamaa waaniin ulamaa kun immoo namaa galuu hin danda'u jedha kanaaf yaa warra somboo keenya annan gabaabsaa wannan isiniin jedhu aalinni amma isinitti dhufee jedhee hamma yoo rabbi isin baase malee ba'aa fe'attanii jirtan arranuti warri sakkaa akka mana barumsa keenya rawdatul ilmi caffee barumsaa ka jedhamu kanarraa akki nu dhufnee jenne ba'aa yoo rabbi isin baase malee ba'aa guddaa isinitti finne ba'aan guddaan sun maali yoo ka jedhamu ta'ee jedhee waa'in shari'aan kun amniinsaa cimaadha har'a sheeka fidanii yoo duuti keenya duraanii hin jijjiiramin sargii keenya duraanii hin jijjiiramin uffannaan keenya yoo hin jijjiiramin dhugaatiin keenya yoo hin jijjiiramin haalli bahiinsa keenyaatiif galiinsi keenya yoo hin jijjiiramin yoommoo niidiin keenya hin jijjiiramin qonni keenya yoo hin jijjiiramin ogummaan keenya yoo hin jijjiiramin horsiisumtii keenya yoo hin jijjiiramin yoommoo namni asittis waa'in haydiin baratamin istihaadaan baratamin nifaasaa hin baratamin yoo mirgi waa hundaammoo as keessatti hin eegamin ba'aa ofirratti baadhatudha kanaaf warra sombootii wanni dhaamsa isinirraa dhaamu har'a ba'aa guddaa fiinnee isinirra kaa'u jira ba'aa kana namni gariin yeroo marra kaanii jiran akka gaangee ajaatti ka ofirraa darbu jira gariin immoo ba'aa immoo baadhatee immoo ka ittiin immoo ciisu jira gariin immoo ba'aa kana immoo baadhatee ka jallifatu jira gariin ba'aa kana baadhatee ka ofii isaatii haga umurii isaa baadhatee ilma ofiitti ka dabarsu jira kanaaf warra somboo har'a mirqaana ta'uun bareedaadha mirqaana kana wajjin borillee akkam jirra dubartoonni keenya baratuu qaba dhiirri keenya baratuu qaba xiqqaan keenya baratuu qaba guddaan keenya baratuu qaba ulamaa'iin keenya baratuu qaba akka seenaa sheeka keenya xaaliba keenya barataa keenya yoo karaa gabaabinaan kan isinii ibsu ta'e fakkeenyaaf namni kun fiildii hadiisaa abbaan barbaadanii jettan irraa qara'uu dandeessan saaniyaan isa lammaffaa namni naawii barbaadanii jettan qara'uu dandeessan
Saalisan inni sarfii qara'uu barbaadan qara'uu dandeessan. Ka balaagaa qara'uu, ka usuulaa qara'uu, ka mustalaa qara'uu wa ilaa akhirihi fanni fiqiirraa barbaachises qara'uu dandeessan. Ana seenaa sheeka keenya, xaaliba keenya, barataa keenya yoo karaa gabaabinaan ka isinii ibsu ta'e fakkeenyaaf namni kun fiildii hadiisaa abbaan barbaadanii jettan irraa qara'uu dandeessan. Saaniyaan isa lammaffaa namni naawii barbaadanii jettan qara'uu dandeessan. Saalisan inni sarfii qara'uu barbaadan qara'uu dandeessan. Ka balaagaa qara'uu, ka usuulaa qara'uu, ka mustalaa qara'uu wa ilaa akhirihi fanni fiqiirraa barbaachises qara'uu dandeessan. Anarra yoo nadha ka'e sobee irra kaa'ee jedhe amaama rabbiitti nan gaafatam. Waan ammataa kiyya taazzabee wajjin ture gara tokkoon immoo namni kun nama waggaa 3 na bira turan. Sanaan achis bakkootii hedduu garagaraatti illee waanan seenaa isaanii quba qabuuf waliin majlisa bakka biroo waan turreef kanaaf namni kun immoo nama barumsa keessatti gahee qabu waan ta'eef harka zabanaa islaamummaan nuu tolee yeroo akkana gara mootummaatiin gara ulamaatiin mijaan akkanaa nu argamu harka yoo sheeka binne akka kanatti kadeemnu ta'an imaamni yoo haala duraan irraa hin jijjiiramne aalimni duraanii yoo fanni tokko ka beeku ta'ee fanni isa dhibde yoo dhufe kan hin baran maal sheeka waan fayyadu maal qaba. Rabbiin durumaanuu sheeka kana riskii waan dabarsee jedhe yoo isin gootanii gootuu dhabdanusi sheeyni akka nyaaturraa hafu hin qabu. Rabbiin azalitti waan dabarseef jedhe kanaaf dhaamsa warra sombootti wannan isinii dhaamu dhiirri keessan dubartiin keessan xiqqaan keessan guddaan keessan akka sheekarraa baratan isiniin jedhe. Maaliif jennaan sheeyni sadarkaa tokkoffaatti wanni dhufe sheekan biyya keessaa imaaman biyya keessaa qaraa'ise ittiin aansee khuxabaa warreen silaamoo nama gorsan akkuma kana dhiirallee dubartiillee qeerroollee qarreellee habarsiisuun faaniya isa lammaffaa immoo waahii darasaa qaraasisuun sadarkaa lammaffaarraa kanaaf akkanatti beekuu qabdan akka immoo warra immoo mootummaatti wanni dhaamsa tokko isin bira keewwadhu amaanaa tokko bakka hundatti mootummaan kun sadarkaa tokkoffaa irratti galanni rabbii haa jiraatu isa lammaffaa irratti mootummaadha haa ta'u. Akka fakkeenya yoo fudhannee jenneen akka magaalaa saqqaatti wallaahi maqaadhaa fi aanatu iyyuu barsiisaa ranaan jedhan malee haqiiqaatti namni naa wajjin barsiisaa jiru hawaasa guddaa na jalaa barsiisaa. Ulamaa'in keenyas bakka hedduu fakkeenyaa fi warri majlisul aalaa ta'anii jedhanis namootiin immoo imaama ta'anii jedhanis akkuma kana qaamni seeraa nu bira dhaabbatanii nageenya keenya hundaadhaaf nu bira dhaabbatanii jennaan barsiisuu jira malee amma kaane. Kanaaf har'a uummata keenya warra qaama seeraatti wanni dhaamsa isinitti dhaamu ka duraa galateeffataa warra aanaa keenya saqqaa baay'ee nu bira dhaabbatanii wallaahi gara isaan keenya jara biratti rakkan seenaa warra saqqaa keessa bahuun dirqama natti ta'a. Takkuu bulchiinni hangan achi ture nama 3 obbo Miftaahii obbo Tijaanii inni sadaffaa obbo Abdul Karim jarri sadan kun takkuu eegaa mana barumsa keenya Rawdatul Ilmi ka jedhamu nu bira dhaabbatanii haga gaafa waggaa 3 kanaadha darasaa keenya qariyaa baasanii qariyaa fudhatanii ka wallaalaa akka tasaa wallaalee haasaa hin taane haasa'ee jedhe akka inni haasa'u godhanii nu bira dhaabbatanii dogongoraa keenya nu sirreeffatanii beekaa keenya immoo bira nu dhaabbatanii haga waggaa 3 akkana qaxxaamuruu dandeenye sababaa jalaatiif. Har'allee wanni nuti immoo warra mootummaa aanaa biyya warra shabee kanattis warra somboot isinitti kennanu diiniin kun ammas warra majlisul aalaa aanaa kanarrallee dabalatee amaanaa kana yeroo nufinne hawaasa qofa keenyarraa kan kaa'utti hin jiru. Isa olaanaa irratti namni nu irra kaa'u jirru warra aangoo birraa qabanu warra mootummaa warra majlisul aalaa bira nu dhaabbadha isiniin jedha. Maaliif jennaan yoo isin immoo baada rabbiitiif bira dhaabbatin har'a kunoo fakkeenyaa fi isin bakka jirtanutti wanni isin kaa'amtaniif dhimma muslimaatiin waan kaa'amtanii jettan har'a immoo waan immoo bakka hundaaf fe'attanii dhuftanii jettan galatoomaa isiniin jedha. Har'a qofa nutti dhufuu miti isa sichittis sheeka keenya bira dhaabbattanii warri mootummaan kun hanga dandeettii qabdan ogummaa qabdanuun nu bira dhaabbattanii isiniin jedha. Sheekni kun immoo namni aalimaa kun faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa isa tokkoffaarraa akka jala mootummaatti wanni isinii himnu biyya keenya keessatti baay'eedha akka aanaa saqqaatti nuti misooma guddaa gaggeessinee jira. Wallaahi dhaga'uullee arguullee dandeessan misooma guddaa gaggeessinee jira. Kana waan ta'e jedheef wanni isin tokko beekuu qabdan namni aalimaa kun yeroo dhufee jedhe baay'ee mootummaadhaallee gargaarsa guddaa ta'a.
Maaliif jennaan mootummaan nageenya barbaada, shayni immoo sadarkaa guddaa irratti nageenya barbaada. Fakkeenyaaf namni sheekaa yoo dhufee jedhe akka hanni hatamaa yoo jiraat nanatti naan jedha, zinaa hin godhinaan jedha, naamusan dhabinaa jedha, nageenya keessa eeggadha, misooma jabeessaa jedha. Namni sheekaa yeroo dhufee jedhe misoomatti nama kakaasuun dirqama waan ta'e jedhe kaayyoo nama sheekaati. Kaayyoon sheekaa sadarkaa tokkoffaarraa waa'ee nageenya tamsaasuudha. Isa lammaffaarraa immoo kaayyoon isaadhaa misooma tamsaasuudha. Kana waan ta'e jedhee wanni aanaa shabee wanni ani isinii jedhu sheeyni kun faayidaa isinii qaba, dhiiraafillee faayidaa qaba, dubartiillee faayidaa qaba. Amaanaa sheeka kana isinitti kenne galaa. Amaanaa kana fuutanii yoo jettan bareeda, yoo amaanaa naa eedan. Yoo amaanaa kana eeguu dhabdanii fuuldura rabbiitti akka wal gaafannu kun beekamaa waan ta'e jedhee kanaaf inshaallah dhiirallee dubartiillee xiqqaallee guddaallee warreen biyya bulchitan warra majlisul aalaa ta'uu warra kaan immoo qaama mootummaa ta'uu amaanaa Asheekh Nuuraddiin isinitti kenneen jiraa isiniin jedhan. Kanaaf dhaamsa kanarraa fuutanii keessattuu odoo dhaamsa sana hin fixatin duratti waraqaan shaadaa barataa kiyya kabajamaa jaallatamaa kanan qaba. Egaa dura ta'an majlisul aalaa godina waraqaa shaadaa sana barataa kiyya kabajamaa kanaaf naaf kennitanii isiniin jedha. Egaa isinin eeggadha. Allahu Akbar. Hasbunallah. Amana futani. Hasbunallah. Amma waraqaa shaadaa kennamaa jira. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. 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 Hasbunallah. Amana fuudhe irra jaribe. Amma jala. Amana fuudhe irra jala. Ta'e mootaane. Takbirataatti goriga. Injannee jeel. Injannee jeel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walzayyar mee yedduudhaan gammachuu gammachuu sheen wajjiinoo asiin gaan walzayyar amma gara isaaniitti sagantaan darbaa jira. Allahu Akbar. Egaa akkuma jenne amma sagantaa gara barataa kiyya kabajamaa jaallatamaatti deebisa. Kanaafi waa'ee darasaa irratti fudhatu waliin aadii kanas gallee itti jabaatu qabna isinin jedha. Amma sagantaa gara barataa kiyya kabajamaan Sheekh Nuuraddiin isinii kenna. Isaanii wajjin turti gaarii. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan har'a baay'eedhaan gammade bakka kanas nangaan seene hidhee faadhiinni asiin naga'ee eega rabbii kiyya shaakkaree alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhee ummanni keenya ummanni aanaa somboo shabeedhaa imaamotiin as keessa jirtan koreen as keessa jirtan Sheekh Jamaal irraa Sheekh Tayyib irraa hoogganaa majlisa aanaa kanaarraa hundi keessan galata isinii mala galatoomaan isiniin jedha. Ittaan suudhaan sheenni kiyya sheenni guddaan Sheekh Awwal Jamaal na barsiisuudhaan natti taabuudhaan yeroo hunda dadhabuu malee cinqamuudhaan malee odoo taabanuu odoo dadhabanuu fidanii asiin naga'uudhaan isaanillee galatoomaa jechuun hin barbaada. Akkasuma abbaa fi haati kiyya akkasuma wasiilan kiyyaa fi eessummaan kiyya rahimman kiyya na bira dhaabbatuudhaan fidanii asiin naga'anii jedhan alhamdulillahi rabbil aalamiin isinillee galatoomaan jedhaan.
kanattaan suudhaan waa guddaallee dubbatuun barbaadu wanna namaanaa isin bira kaayadhu arra kafidaniyaas na ka'anii jedhan ani barsiisuudha isin narraa baratu carruma tokkitti gal ani barsiisuudha waan rabbiin na barsiise isin immoo narraa baratu qeerroon narraa baratu qarreen narraa baratu manguddoonni an dadhabee oduun jedhin narraa baratu inshallah yoo kana taatee jette anis isin keessatti gassabatee gattaa'ee jedha inshallah kana yooni immoo hin ta'ini egaa akkuma ta'e sani jechuudha kanaaf inshallah darasaa kiyya fudhatuudhaan narraa baratuudhaan diin baratuudhaan na bira dhaabbatu duniyaa waa takkallee rabbii kiyya tarkaa qaba wamaa min daabbatin illaa cala allaahi rizquhaa nuun jedhaa jira khaalin itti amannee jirra rizqii kiyya haaliqa tarkaa qaba waan hin nyaadhu waan hin dhugu haaliqa tarkaa qaba kana sodaa takkallee hin qabu ammoo isin narraa baratuu dhiiftanii qobaatti na dhiiftanii yoo jetta yaadni kiyya guddaan sodaan kiyya guddaan isa san inshallah akkuma isheen amaanaa isinitti kennanii suni yoo walirraa baranne wajjiteenye alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna yookaan immoo waan isiniin jedhu amma hin qabu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Allahu akbar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jaraga. Hinna geenye ma bareecha jira waadaa hammanuu kenname fudhattanii irraa karaana ittiin bullaa na takbira injenne jeen jirtu somboo koo jirtu maqaan keessan kaleessa hobboo jedhamu dabalame somboo hobboo jedhime dabalii jettee takbiraa taatti godhig hobboo jechuu fudhattee kaleessa somboo hobboo moo takbiir amma gaagara sagantaa birriitti daa'iin keenya deebi'uuf deema itti deebi'amaa.